Hello, Sena. You're welcome. Sena walifillee dabarsaa waan gaarii waan isinii dhaga'uu qabdan dhaloonni kun beekuu qabu waan jabaarraa dubbannaa waliif dabarsaa. Namni waan arguu danda'uuf kan eegas keessa nuti baanillee waan waliif dabarsuu danda'aniif nama hedduu odoo neenye itti seennaa jechaadha. Kun isinii firee gaariidha. Kottaa tirmadhaa waan yeroo hedduu haasawaa wal dhibaa ittillee gaafii gaafachaa turtanii waan deebii argachuu qabu. Dura seenaa Oromoo backgroundiin kennaa wanni guddaan irra nuti irraa dubbachuu deemnu afran qal'oo. Seenaa afran qal'oo waggaa 580 akkana yeroo ta'u wanni barreeffamaan lafa jiru waa'ee afran qal'oo maal dubbata. Afran qal'oo jechuun gaafii keessa galee waan adda addaa haasaamaa waan jiruufi isa hubarraa baafnee akka gaariitti seenaa xaliileessinee lafa kaa'uu waan barbaachiseef haasaan irraa kun akkanumatti useetuma magaalaa sooshaal miidiyaadhaa uumuudhaaf odoo hin taane rakkoo jirtu adreessi godhuudhaaf sagantaa qophooyte akkasitti hubadhaa. Backgroundii kana kenna dubbee isaa dura odoo ittiin seenne odoo direct waa'ee afran qal'oo ittiin seenne dubbee seenaa xiqqasho dubbachuu fedha. Oromoon dura baha biyya Somaalee naannoo amma Hargeessa close to Djibouti Gulf of Eden lafa jedhaniin tanarraa ka'ee as qarqara biyya handaara lafa amma Somaaliyaa jedhamtu tanarraa kaasee hanga Zanzibaaritti xarafa kanaa achirraa haga Goojjaam Oromoon jiraachuu akka ture seenaan akeeka. Kun sheekoo miti waan barreeffamaan lafa jiru isinitti himaa jira jechaadha. Jalqabni seenaadhaa bara 896 warri Makzuumii gaafa biyya Afrikaa kana dhufan namni isaan achitti arganii zaayilatti agarre jedhanii lafa Somaalilaandi ammaa tana katabanii barreeffamaan lafa kaayan Oromoodha. Somaaleen tajirtu Iisaa fi Gadabuursii qofaa achi ture hoggasan keessatti naannoo san. Iisaa fi agarre bakka tanatti jedhanii namni isaan kaayan gosa Daarood Iisaa fi Gadabuursii qofaa warri Makzuumiin achitti agarre jette. In terms of governance, lafa san namni bulchuu ammoo yeroo san keessatti jaarraa horatoo nama jaan akka tahe lafa kaayanii jiran. Eenyu warri Makzuumii 896 dhufan jechaadha. Waan facaatu harcaatu barreeffamaa fi folkloorii Somaalee kan naannoo san ture walitti qabee namni kitaaba The Modern History of Somalia jedhamu keessatti kaa'ee nama gartee Leon Meriden nama jedhamutu barreeffama waan san qopheessee kaa'e jechaadha. San booda Charuliin barreessaan beekamaan Dr. Charuliin waan kan akkasitti kaa'ee even qorannoo haga bara 1922 turte bara 1922 keessa Harvard University irratti akka maxxanfamu karaa arkeoloojiitiin illee qorannaan godhame lafa amma Puntland jedhamtan keessa Kirk lafa jedhamu irratti qorannaan geggeeffame akkas kennaa jechaadha. Duuba achi dhufaatii warra Makzuumii kanaani warri amane Somaaleen ni fudhatte Iisaa fi Gadabuursiin amantii ni fudhatanii warri Oromoo kun amantii fi aadaa isaanii irratti diduudhaan kan ka'e lolli banamee waggaa 350 keessatti Somaaliyaa fi Harargee lafa amma jantana keessa Oromoon dhibame waa beekama bahee jechaadha warri Muslimaa kun.
warri arabaa ka sultaan maqzumaayit empire yookaan walashma dynasty yookaan ifaat sultaan warri ijaaran kun waggaa 350 keessatti haga bishaan waabee gama bahanitti ummata oromoo kana dhiiban hundaa'u warra kana dura ammoo warra kana boodaan eega jarri arabaa kun oromoo dhiibe booda Goojjaam gamarraa namni bara Amdatsiyoon keessa oromoon dhiibamee akka ba'e sana laqaa taayyeen kitaaba isaa keessatti kaa'ee jira jechuudha. Bar 16ffaa keessa bahar keessaa dhufan gara gamanaa dhufan warri jedhamsun akka dhugaan taane barreeffamni alaqaa taayyee suni gargar nu baasa. Anyway, warri kiristaanaa gubbarraa awaashiin gamanatti gad deebisanii warri ammoo arabaa kuni sultaanni arabaa waabee gama ceesise oromoon konsantireetii ta'e naannoo baalee kanatti jechuudha. Achirraahi uf jaaranii lolli oromoo farda leenjisanii gadaa haaromsanii roolii social and political and military roolii namaa kennanii eenyu akka loluu qabu eenyu akka bulchuu qabu sadarkaa kamitti eenyutu lola geggeessa maal waan kan hunda walii qoodanii akkasitti birmadummaa biyya isaanii deebisuudhaaf lola eegalan gadaa meelbaa keessa lolli jalqabamee jechuudha. Amma gaa achirraa ka'anii meelbaan irraa fuudhee mudanatti dabree gaafa gadaa harmuffaa naannaa awaash kana gizee gaan warri harcaatuun warri libna dingilii fi ilmi isaa Galaawudiyoos dhaanii hararit deebisanni ka booda warra kiristaanaa ka oromoodhaan ol deebi'ee caphee amma dhiibamaa jiru kana awaash gahee awaash gama bahee warri caphanii jechaa dhageenyaan harcaatuun warra adaal amma gaa ifaat bira kunne gabaabsaatiin deema ifaat bira kunne amma adaal jirra zamanni hedduu tana dheeraadha. Harcaatuun adaal ta libna dingilii fi ilmi isaa Galaadiyoos gadi dhiibantuni magaalaa Hararii fi Zaayilarraa walitti guuramtee waggaa Oromoon warra kiristaanaa kana cabsitee awaashii ol deebiftu isaanillee sulxaana keenya deebina jedhanii oloo dhufanii jechuudha. Birgeetii fi kiflaxooriin qabdu Oromoon gaafa sanii amma deemee gadaan kun harmuffaarra jira jechuudha. Gadaa harmuffaa kana keessa afran qal'oo fi anniyyaa gosaani kalolanii deemaa isin uummata kana nurraa adabatti godhaa jedhanii gadaa harmuffaa keessa warra afran qal'oo kanaa fi anniyyatti dirqamni kennamee gad deebi'an. Odoololan tartiibaan bara 1577tti magaalaa Harar tana cabsanii achi keessaa baasan jechuudha. Seetilmentii dhibbaa ol balleessanii akka biyya san cabsanii warri adaal hoggaa cabu achirraa baqatee Awusatti akka galan seenaan hima. Sababa eenyu? Sababa afran qal'oo fi anniyyaa yoom 1557tti jechaadha. 1557 jechuun waggaa 16 gaafa abbaan Baahiree kitaaba seenaa gaallaatiin barreessa jedhee waa katabe san dura waggaa 16. Namicha 1593 kitaaba san barreesse. Odoo abbaan Baahireetu waan kanan katabin dura seenaan kun barreeffamee jira jechuudha. Waliif gallaa ijoollee. So gaafa san afran qal'oo fi anniyya kachi dhaqan ummata akkamtu dhaqee magaalaa san cabse waan jiru diiteelii barreeffamni lafa kaayaa. Duuba kana dura afran qal'oo wanni jedhamu seenaan barreeffame eegan hagan isinii ibse afran qal'oo wanni jedhamu barruudhaan argamuu ka dandahe yoomi. Ummata afran qal'oo dura namni katabe seenaa isaanii Sheekh Ali ibn Umar al-Qurayshii nama jedhamu. Kuni waggaa 44 irraa haga 45tti yeroo jirtu keessatti. Waggaa 580 moo maal akkana eegasii. Eega kitaabni namicha kanaa katabame.
seenaan isaanii qalamaan barruu gubbaa dhufuudhaan warra duraati warra Oromoo keessaa seenaa bifa biraatiin himamtu malee barruun seenaan namni barreessee lafa kaayete dura akka nasiibaa akka hiree ta'e seenaan qalamni qabe ta namni uummata kanaatirraa hin kataba jee dura barreesse seenaa Afranqallooti. Akkamitti nan gaafate nan beekuun akka hiree ta'e namtichi Qureeshiidhaa kun dhufee uummata Afranqalloo kana argate Oromoo ta'uu isaanii bakkatti arge waan arge hunda katabee lafa kaayee jechuudha. Namni gariin seenaan Sheikh Ali Umar sun Al-Qureeshii suni hedduu ambiguity qabdi clearii miti kajuu namoonni gariin ni haasawanii garuu Arab faqeen namtichi Futuhul Habashaa barreesse Fatul Habashaa jedhan uummanni keenya laafatti The Conquest of Abyssinia kitaaba jedhamu namichi barreesse barruu tana maqaa dha'ee barruu isa dura barreeffamte Sheikh Ali Umar Al-Qureeshiin barreesse san maqaa dha'ee waa'ee Afranqalloo katabe mamii namoonni qaban sanillee mamirraa baase jechaadha. Akka mamii tokko hin qabaanne godhe jechaadha. So ilmaan niyyaatiin jenneen gaafasillee yeroo amma kana hunda keessatti amma gara dubbii boodaatiin as dhufa. Richard Cohn namni jedhaniin ka barreesse gaafa 1557 dhufanii magaalaa Harartanatti warra duraan sulxaana keenyatti deebina ifaatii fi adaal nurraa harkaa caccabee nurraa fudhatame sanitti deebi'an jedhanii Awaashirraa warri gaafa gadaa harmuffaa dirqamni itti kennamee gaafa gad deebi'an 1557 magaalaa san cabsanii hogguu ari'anii harcaatuun warra adaal Awusatti galtee Afranqalloo ka akkami anniyya ummata akkami jechuun barreeffamaan kaa'amee jira. Yoom 1557 gaafa san keessatti Afranqalloon independent konfedereesiidha mataan isiituu ta gosoonni Afranqalloo jala maqaa lakkaa'ee gosoota Afranqalloo kana maqaa lakkaa'ee jarri kun dhufanii walitti wanni common assembly qaban ka abbaan bokkuu hoogganu abbaa gadaa jechuudha qabdii Afranqalloon different entity akkataan dirqama hojii qaban malee dirqama institutiona ittiin jiraatan ka adda addaa anniyyas ka mataasaa Afranqalloo ka mataasaa akka qabu lafa kaayan yoom waggaa 16 barreeffama abbaa baay'ee dura seenaa jirtu kun. Okay, akka Asmaa Gorgis jedhutti kunoo kitaabni kana akka Asmaa Gorgis jedhutti fi warreen biraatis barreessitoonni biraa hedduun irratti walii galatti Afranqalloo caffee gadaa bulchiinsa isaa bululoo qabaachaa akka ture seenaan lafa kaaya. Eega waggoota 400 har'aa seenaan Afranqalloo kana ta'e seenaan kun akkamitti dabe. Dura abbaa baahiree nama ja'antu kitaaba abbaa baahiree illee nan qabaa. Mana kana keessa jira. Kitaaba abbaa baahiree sana akka hiree ta'e as hin baafne hunda mana kana keessa qaba. Kun waraabbii abbaa baahiree waan ta'eef Asmaa Gorgis kana qabadha. Maal ja'a? Hoggaa tarre sindurallee haasa'eetu ture waan kana. Dabni kun eessaa dhufe? Kaamma namni Oromootu itti dabree Afranqalloo ilmaan niyyaatu kun eessaa dhufe jarrummaan kun waa lamarraa dhufa. Tokko warra ayyaanaati ka lamaan oofna jiru. Warra akka Dr. Gammachuu Magarsaa fa'aadha. Lamaan deemti wanni kajoo wanni hundinuu. Warri ayyaanaa kun akkamitti yaada kana gafidan kajoo nan dhufa.
barreeffama isaanii Dr. Gammachuu Magarsaa nama nuti feenu nama nuti jaalannu nama seenaa guddaa nuuf barreesse ammallee hardi korii naashinaalizimii Oromooti ni beekna kana. Garuu dogoggora jirutti immoo barbaachisaadha. Kitaaba isaanii ka Londonitti bara 93 na fakkaataa the London School of African and Oriental Studies waan jedhamu na fakkaata maqaansa school sanitti gaafa dissertation isaanii barreessan waan kana yaada warra ayyaanaa kana fidanii insarti godhan wanni Oromoo keessatti waan sun waan dogoggora tokko achirraa dhufa. Inni lammataa barreeffama Abbaa Baayiree keessaa dhufa. Abbaan Baayiree maal jedhee katabe? Maal jedhe Abbaan Baayiree? Tarreedhaan kataba warra bareentumaa jedheeti dura karrayyuu kaa'e hangafa. Asin durallee dubbadheen jira. Sirriidha kun. Itti aansee marawwa kaa'e dhaloonni ordarri isaanii akkana. Karrayyuu marawwa sirriidhaan gammaa. Fuudhee ituu ilma marawwaa kasadaffaa godhe. Ordar Abbaa Baayireeti kun. By the way, Almeida namni jedhamu Portugalis kitaaba isaa boodan ol qabee isin garsiisa. Ammuman isin garsiisa kunoo kana. Kunoo kana. Chaartara kana qaba. Chaartii kanarratti maqaa gosoota bifa kanaan tarreesse. Kun Almeidaadha namicha Portugal. Almost copy akkuma Abbaa Baayiree sanii. Inni illeen akkatti kaa'e order Abbaa Baayiree kanatti kaa'e. Waliif galla jiran. Abbaan Baayiree karrayyuu hangafa morawwa ka itti aanu kaa'ee arsii fiduu bakka qabutti dhummuugaa fiduu bakka qabutti ituu kaa'e. Odoo beekee Abbaan Baayiree tokkoffaa eega mo'atamanii ari'amanii dhiyeessee naannoo Amaaraa kanatti galan Amaarri ol fagaatee gadeebe 93 naannoo Amaaraa duubbetti dhiyeessee galee achi taa'ee barreesse miira jibbannaatiin. Okay. Amma gaamaaleen isinin jedheefu karrayyuu marawwa barreessee ituu itti aanse. Abbaa fi ilmaan bareetumaatti jedhee wajji lakkaa'e. Odoo beekee akkasin godha Abbaan Baayiree. Wallaalaa akkas isa goosise malee. Zan arsii afraffaa irratti fideeti anniyya fidee afran qalloo keessaa dhiisee zan ilma sila oborraa akaakoo afran qalloo wanni fidee ka jaaffaa godhe jechaadha. Ka eenyu ilma oborraa akkichuu fidee bakka sila afran qalloo taa'uu qabu kaa'e. Waliif gallaa jara keenya. Ituu itti da'ee dura 5 guutee ituu fi abbaa murawwaa fi ituu wajji barreessee 5 guutee ka jaaffaa fidee eenyu kaa'e? Ilma oborraa akkichuu kaa'e jechaadha. Kana mara maaltu isa goosise? Wallaala. Akkamitti Abbaa Baayiree ka wallaalaaf abbaa fi ilma wajjiin ilmaan bareentumaa je'ee kaa'e. Afran qalloo keessaa dhiisuun isaa sirriidha jennee fudhanna. Gaafiin ana warra Oromoo ka amma itti dabree seenaa jaraa oofu kana maqaa fedhan itti haa moggaasan, waan fedhan haa ja'an, waan sababa fedhan haa kennan barreeffama Abbaa Baayireeti. Abbaa biraa tokkollee hin qabdu. Namni afran qalloo ilmaan niyyaati jiru kun maal keessa hafee hojjan kabiraa lama warra Hawaashii gadii kanallee Oromoon lama jara kanallee lamatti kenninaa kanaafuu ituu fi humbannaa jennuuni. Waan 93 as baye eega barreeffamni Dr. Gammachuu Magarsaa bayeessanii as waan ta'e kun lama walitti hiruun tun. So warra Hawaashii gadii kunillee afran qalloon hin jirtu warra kun humbannaa jennuuni ituu fi humbannaa goonu maccaatuu lama si komando
ituu hin banna waan akkanaa kana jalqabne jechuudha. This is wrong. Kanaaf eegan kana jee Taqla Saadiq Makuraa kabariitu irraa buqqa'ee kitaabni isaa kana waan kana haasawaa ka wanni isin garsiiseetiin jira ka Asmaa Gorgis Professor Muhammad Hassanilleen kunoo kitaaba kana maal ja'a The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia 1300 to 1700 exactly order jarri kun kaayan isaanilleen Almeida reefu isin garsiiseetiin jira Almeidaanis kana kaaye alaqaa taayyeen inuu dirgim godhee usan isin garsiisuun fedhu kabbaa baayireetis kitaabni kanarraa addaa miti mana kana keessa jira hundinuu egaa akkana ta'e akkamitti dhalti Oromoo tokko akkamitti ilmi Oromoo tokko akkamitti namni Oromummaan itti dhagahamtu tokko lafaa ol ka'ee on the basis of this information kanarra dhaabbatanii annaan galu kana nama amansiisuu deeman waan biraa ani nan qoradhee warri gariin qorannaa naa jiraatu ani miilaan biyya jaarsoo keessa huume keessa bara ijoollummaa kiyyaa miilaan ala bulee waan isaan nyaatan nyaadhee hojii deemee beekaa keessa deemee asiin gara olii kanaan biyya ofirraa laggeen keessa ganna lafa gurraatti dhiitaa deemeen beekaa. Duuba waan nama haga tokko gaafadhu ummata afran qalloo kan miliyoonaan lakkaa'amu kana kaanii bareentu majuu kana qorqalbiin ummataa seenaan ummata tokko abbuu fi akaakuu isaatirraa dhufe wanni ummanni sun himatuu fi ummanni sun ana je'ee amanatu lafa kaayamtee wanni nan biyya jaarsoo dhaqee jaarsa 2 fi 3 gaafadhe dabtara kiyyarratti katabadhe wanni nan biyya oborraa dhaqee gartee waan nama haga tokko gaafadhee katabe oduma waan biyya keessa turerraa addatti argadheewu barreeffama seenaa tokko kana gargaaruun alatti ganda warra biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa tokko jira ka baajeta namaa kennee karaa bahaa kana nama gatee ergu abbuma fedhan dubbisaniit ol garanii katabanii warri seenaa qoratu yuunivarsiitiileen hoggaa waa'ee bahaa kana gaafatuu feete biiroo aadaa turizimii dhaqxee kunoo seenaan argee kana jedhanii itti kennan. Completely kitaaba waan crazy waan namni akka namni fayyaa qabuun fakkaate namni kitaaba san barreesse. Seenaan Oromoo bahaa kunoo tana hodhaa jedhanii biiroo aadaa turizimii biyya keessatti kennanii warri yuunivarsiitii adda addaa keessaa qorannoof deemanillee san fuudhanii deemanii wanni godhan disseminate godhan nama hedduu bira akka ga'u godhan namni hedduun kijiba san dhuga jee akka fudhatu godhan. Asumaan warri aadaa fi turizimii Oromiyaadha waan amma baajeta godhanii babbaasanii ergan kana yoo godhan sirriitti qorannaa barbaachisaa kennu yookaan waan dogoggoraa kana yoo dhiisan gaarii natti fakkaata. Hedduu dabde seenaan. Eegan hagana je'ee an barreeffama seenaa hedduudhaan qabaa tokkoo fi 2 miti. Kitaabni Political and Economic Relationship of Oromo and Harari ja'amu tokkos ni jira. Kitaaba san ammoo bakka irraa argatan isni originally wanni irraa argame North East African Studies jedhanii bara 1984 kan maxxanfame North East African kun yoo dogoggoruu Michigan State University irratti argama natti fakkaata. I will be corrected if I'm wrong. Barreeffamni achirratti maxxanfame extract isaa namni tokko baasee akkasitti maxxanfamee jira. PDF isaa argachuu dandeessanii. Afran qalloo akkamitti 1557
akka magaalaa Harar dhaqee aniyyaa waliin akkamitti itti dhaqan aniyyaa fi Afranqalloo institution akkamiin hoggan yoo bara 1957 institution addaa mataa isaa qabaatee waraana isaa hiriirsee magaalaa Harar dhaqee to'achuu danda'e waggaa 400 dura aniyya addaa mataa isaa institution isaa qabaatee kunoo ragaan wal hoogganee dhaqe akkamitti waggaa 500 booda deebinee maqaa biraa kennuufii dandeenya. Kuni nama ajaa'ibu jargeen. Nama ajaa'ibu namni fayyaa qabu namni keessattuu waa barate namni mataan isaa wal dalagu namni sabaaf kanaaf akka tokkollee taatu nan dhukkubsadha gaafataman qaba dhaloota kanaaf ka dhuufulleef namni jedhu akkamitti dhugaa tana kararraa masuudhaa fi warreen amma kitaabota kana barreessan kaagaree fo'an tokko tokkoon ol qabee argisiisu kana karaa isaanii deemee seenaa namaa jallisa namni. Akkamitti? Ergaan kiyya karraa wanti dubbadhu dhaloota kana. Please ijoollee teenya. Waa'ee Oromoo Afranqalloo irraa arra dubbanna malee waa hedduutu jira. Dogoggora baay'eetu hojjetamee jira seenaa Oromoo irratti. Dogoggora kanaan warri amma lubbuudhaan jiru kun waan dandeenyu isin gargaara. Ergaa kan akka dabarsinu isinis nu gargaara. Gizee isintu qaba. Hanga nu keessa jirtu waan kanatti sirreessuu irratti ni hojjenna. Please nu gargaara waan kanallee walii dabarsaa yeroo biraa yeroo namni gaafii akka namni gaafii na gaafachuu danda'utti miidiyeemii bareedaa irratti walitti haasawaa dandeenyu irratti fuula dura yoo rabbi jedhe godhuuf ni tattaafanna. Laayifii namni gaafii na gaafataadha akkasitti godhuu yoo danda'ame fuula dura sanillee ni ilaallaa jechuudha. An seenarraa waa beeka nama jiru waan irraa haasa'e kanarratti abbuma fedhe miidiyaa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jira bakka fedhe irratti namni dhufee na wajjin dibeet godhuu danda'a. Abbaan fedhe. Ergaan kiyya immoo dhiisaa waan kana isin gargaaru saba kanallee gargaaru mataa keessanillee gargaaru humaa hin baawwanni kun dhiisaa jechuun hin barbaadu irra kan. Dhaloonni kunillee dhugaa kana qabatee akka deemuun dhaama. Kabiraa waa'ee meettaan alasii miti gaadullaan ituutii miti waan jedhamu dubbata. Wanni nama dhibu akka malee bar Oromummaan tun sabni kun bar waan irraa ijaarame qaba bar. Dhaloota qofaa mi bar ilmi namaa kun bakka fedhee dhufuu danda'a. Namni tokko abbaa dubartii wajjii irraa horee ijoollummaan baayoloojikaalii ilmaan dhiigaa qofti akkasitti waliin deeman jechuu miti. Oromoon gosa tokko keessaa bahee kan keessa jiraachuu danda'a. Namni gosa biraa gosa isaa guutuu maqaa qabatee Oromootti galuu danda'a. Namni tokko immoo maqaa isaatu dhiisee Oromootti ilma marcuma haa ta'u ilma akka fedhe haa ta'u galagamaa gamana mudatee bakka fedhe jiraachuu danda'a. That is national identity. Oromoodha uummanni sun atirraa fuudhuu hin dandeessu. Asin bakka hedduutti walgahii hedduutti irratti waa'ee gurguraa na gaafachaa turan. No. Anaa miti hawaan san dubbachuu danda'u. Abbaat dubbata identitiin abbaati. Gurguraatu of ibsuu danda'a. Noolee fi gurguraa warra wajjin waa qabu santu waan define of godhuu danda'a. Anaa miti. Namni identitii nama kennee namarraa fuudhu. Gaafii tokko namarraa fuudhee deebiseen beeku waa'ee gurguraa namni na gaafataa ture. Waa'ee direedhaa waggaan dubbadhu gaafii kana namni dabarsee dabalee na gaafata. Nan didde. Takkaa gaafii kana namarraa fuudhee deebiseen beeku. No. Ani eenyummaa namaan kennu namarraa isin fuudhan. Taabbaati. Meetaati ani ala ani Afranqalloo ani kanaa miti jedhee meetaati dubbachuu danda'a. Nobody else. Biologically bakka biraarraa dhufaa ilma jilbaa ilma dhaloota Afranqallooti sun dubbii biraati sun. Dubbii biraati sun. Hin dhageessan ijoollee. Gaadullaa tartiibeen waa tokko isin garsiisaa Profeesar Muhammad Hassan kitaaba kanarratti raayyaa maal akka ta'e ibsanii jiran. Tokkoffaa ilmaan murawwaa 8 ta'uu ibsanii jiran. Garuu akka itti kaayan
Marawwichi kun ituu ta'uu akkatti bira dabran hin beeku. Ilmaan itichaati. By the way, sadeen raayyaa akaakoo ituuti malee daarektii ilmaan ituutii miti. Jarri kun sadeen eenyu mangistee namni jedhan ka magaalaa Finfinnee Adaanesh Abeebee fa'aa wajjin jiru Sisaay Mangistee Doktor nama sadiitanii warri raayyaa sun waa katabanii jiran kitaaba tokko. Jarri sadeenuu kitaaba kataban sanatti nuti mara wajjanii kaanii jiran. Profeesar Muhammad Hassan illee raayyii sadeenuu marawwa ta'uu kaanii jira. Gosti biraan jirtu jechuu qiyyaa miti. San keessa uru gaadulla. Dhageessanii abbayiin elelle. Aanna baay'ee. Jarri sadeenuu akaakayyuu ituuti malee wanni dhaamti. Ilmaan ituuti. Zan ituutu marawwa jechuudha. Abaabiyyee taaf ituun jara san. Warra raayyaa kana. Oromoonni biraatis raayyaa keessa gosti biraachuu daachuu ni danda'ani. Ilmi baabaa rawwaa awaash gamaa galee gisee jenneen dhageessanii. So gaadullaan waggaa 500 dura, waggaa 400 dura ilma marawwaa ta'uun kitaaba kana keessatti raggaasifame. Arra namni tokko lafaa ol ka'ee kunoo Almeedaa keessattis kunoo asuma Gorgis keessattis kitaabota mara keessatti raayyii ilmaan marawwaa ta'utu jira. Warri raayyaa sun walitti dhufanii kitaaba barreessan keessatti nuti marawwa jaanii jiran. Ilmaan marawwaa kana keessaa tokko gaadullaa. Gaadullaan waggaa 400 dura marawwa ta'ee katabame. Ituu ta'ee katabame. Maal jechuudha? Arra namni tokko lafaa ol ka'ee gaadullaan ituu miti jechuun meettaan alaa miti jechuun maal jechuudha? Ani lafaa ka'ee waan meettaan ta'e himuu hin danda'an. Identiitii isaa kennuuf hin danda'an. Dhoorgachuu hin danda'an. Daangaa qaba wanni cuftinuu. Wanni cufti daangaa qabdi. Waan kana kabajuun barbaachisaadha. Eenyummaa namaa namni tokko lafaa ol ka'ee parsanaalii qalama fudhatee yookaan gaduma bahee miidiyaa irratti bahee eenyummaa namaa kennuu fi namarraa fuudhuu hin danda'u. Abbaan fedhee abbaa himata eenyummaa ta'abbaati. Eenyummaan sabaa nama dhalootuma haadhaa fi abbaa qofaan dhufti je'ee namni yaadu qajeelaa miti kun. Akka hedduutti dhufaa waan jiru qabattee deemtati. Waan qorqalbiin isaa eenyummaan isaa akkaataan inni identify ittiif godhu akka seenessi isaa waan inni qabatee deemusa fudhattee deemtati. It's not up to you to define who they are. Akkasitti yoo laalle gaarii natti fakkaata. Kana caalaa isinitti hin dheeressu. Wantoota biraa soomana kanallee wanni hin dubbatin wanni oduma haasa'uu fedhuu natti hafan hedduutu jira. Gara mata duree 5 ni ga'anii waan san hunda yoo rabbi jeerraan haasa'u deema. Gara mata dureelee 5 ni ta'anii yoo rabbi jee wanni isin na gargaartan dhaloonni kun fuudhaadha walii hiraa wanni haganuma na gargaaraa isin. Wanni kiyya kunillee hedduu xiqqaadha. Feesbuukni kiyya kunillee akka isin bira dhaamsa isinii dabarsuu danda'u. Akkan dhaamsa isin bira gahuu danda'u na gargaara. Ani dhaloota kanatti waa dhiisee dabruudhaa fi murannaa kiyya. Asiin booda ani dhaaba siyaasaa tokko keessatti illee ni hirmaadhu hanga danda'u waan danda'u godhe ka asiin booda poolitikaan nagaa. Yaada kiyya immoo siyaasa irratti nan kennadha. Kun gaarii kun hamaadha nan ja'a. Kanaan ala waan seenaa Oromoo irratti hojjedha yoo rabbi jee inshaallah kana irratti na gargaartan dhaloonni kun abdiin qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan tura.